Keessaan mucaa kiyya kinoo akkanatti qotee bulaadha. Haqimii isin qabu akkana raddaatanii mucaa kiyya haaduu jalaa naa baastanii raddaatanii mucaa kiyya haaduu jalaa naa baastanii hin qallayyaniiti amma waan jiru waan ta'e fuffunaan. Oromooti jedhaa please wallahi Liibiyaa keessatti nuti lammiin teenyata Oromoodha. Haala kana miidhamaa jirti jechuudha. Miidhaan uummata Oromoodha. Ammallee babal'ataa deemaa jirti jechuudha. Jara keenya nuti mucaa asirra gartan kana shiftaan Liibiyaa keessatti qabdeet miliyoona takka gaafatanii jechuudha. Mucaa tumanii iyya baasanii jara keenya waan kana haa deemu jiraati. Viidiyoo tana biroon kutinaadha. Haqa dhumma daawwadhaadha. Sheer golii guraadha. Ammas subscribe godhaa yaa Oromooti. Asumaanuu salaamtaa ramadeen jira. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya. Arraan taniin nuti qophii tanaan isiniif qabadhee dhufe wallaahi waan hedduu garaa nama nyaata. Khalaas waan jechuudha Oromoo teenya irratti deemaa jirtu jechuudha. Biyya adda addaa keessatti Oromoon teenya roorrifamaa jirti. Roorroon teenya ammallee nuraan dhaabbanne kun mana hidhaa Suudii keessattis rakkataa jira. Biyya adda addaa keessatti shamarran dhalaanis rakkataa jirti jechuudha. Wallaahi viidiyoo hedduu ni bargoo jira. Shamarran akka itti daaramaa jirtu mana arabaa keessa. Dhiirri teenya illee innoo haala kanaan miidhamaa jirti jechuudha. Mucaa kana shiftaan Liibiyaa keessa qabdeeti. Akkanatti innoo tumanii iyya baasanii haala kanaan maallaqa abbaan isaa qotee bulaadha. Khalaas haala kanaan mucaan roorroo addaa wanni tana keessadha. Biliis gargaara isin jaa mucaa kana. Mee gamummaan karaa isaa isin dabarsa. Raddaatanii mucaa kiyya haaduu jalaa naa baastanii hin qallayyaniiti amma waan jiru waan ta'e fuffunaanii tan. Wanti ulfaattee yoo natti qabdi hin kutadhu gaaf tokko. Si qallayyanii akkanatti mu jiran jechuudha. Iyya baasanii jara keenya. Waan akkana haatti mu jiru Oromoo diyya. Biliis mee sagalee hawwitaanu wal biraa dhaabbannu waan dandeessaniin mee bira dhaabbadhaami. An baay'ee hawweedhamatti ni madhu beelee rakkadhus. Rabbitti. Keessaan mucaa kiyya kinoo akkanatti qotee bulaadha. Haqimii isin qabu akkana raddaatanii mucaa kiyya haaduu jalaa naa baastanii. Nuti jara keenya nu akkana boo jira jechuudha. Nu mucaan isaa akkana miidhamu jira. Abbaan qotee bulaadha jechuudha. Akkuma beekamu biyya keenyatti qotee bulaan waan dira kana hunda maallaqa miliyoona takka danda'ee arguuf hin qabu jechuudha. Yoo waan qabu hunda itti gurguratee hin danda'u jechuudha qotee bulaan keenya dadhabaadha. Ni beektan jara keenya. Nuti waan akkanaa kana deema. Mee sagalee wal guttaadha wal gargaarame. Nuti sagalee wal guttaadha wal gargaarame jara keenya. Wallaahi waan hedduu tokko nama gaddisiisati. Raddaatanii mucaa kiyya haaduu jalaa naa baastanii hin qallayyaniiti amma waan jiru waan ta'e fuffunaan. Keessaan mucaa kiyya kinoo akkanatti qotee bulaadha. Haqimii isin qabu akkana raddaatanii mucaa kiyya haaduu jalaa naa baastanii. Raddaatanii mucaa kiyya haaduu jalaa naa baastanii hin qallayyaniiti amma waan jiru waan ta'e fuffunaan. Raddaatanii mucaa kiyya haaduu jalaa naa baastanii hin qallayyaniiti amma waan jiru waan ta'e fuffunaanii tan. Wanti ulfaattee yoo natti qabdi hin kutadhu gaaf tokko. An baay'ee hawweedhamatti ni madhu beelee rakkadhus. Rabbitti. Keessaan mucaa kiyya kinoo akkanatti qotee bulaadha. Haqimii isin qabu akkana raddaatanii mucaa kiyya haaduu jalaa naa baastanii. Jara kan jennuuti waan akkana kanatti deemu jira. Mee pirees haa walaa gargaaru. Wallaahi miliyoona takka gaafatanii miliyoona takkatti isanii abbaan waan qabu itti gurguree khalaas waan qabu lafas itti gurguree horii qabu itti gurguree 500,000 itti ergee jira. Hagana ol humnatiyyaa olii hin danda'u Oromoo digattiin iyyadhaa jee dhaamsa dabarsee jechuudha abbaan. Takka ati jara keenya mee piliis walaa gargaaru mee mucaa kana mee gargaaramee humti kasanu yoo dhibba takka yoo saantima 5 gargaartan gargaarsa
nuti Oromoon teenya haala kanaan miidhamaa jirti. Akkaataa itti gargaartanis lakkoofsa isinii maxxansa lakkoofsa isaaniiti. Takka naati jara keenya wallaa rabbi rakkoo biyya rabaatan keessa illee rabbi nu haa baasu. Rabbi nagaan hara biyya teenyatti nu haa galchu biyya teenya illee nu sirreessiti. Takka naati Oromoo biyya wallahi waan qophii waan hedduu waraanaa balleessa takka qophiin kita irraa tana fakkaatti hamma qophii biraatti wajjin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.